ilmaan Oromoodha. Akkam nagaa qabdu iddoo jirtan hundattuu isiniin jedha. Gaafin biyya jiru jechuudha. Sagalee kan koo amma bilchiginnaanii Hacaaluuttoo shanii dhaadate jedhu garuu sagaleen suni sagalee kan kooti. Sagaleen jarri OBN irratti fidan suni sagalee kan kooti. Ani sagalee sanii gaafin Taayyee Danda'aadha. OMN irratti interview godhee ture. Taayyeetti dhaadadheen ture itti bilbileetiin. Taayyeettiin dhaadadhee sagalee gaafaan Taayyeettuu dhaadadhee soon achi bukkeerraa baasanii amma akka waanoo shaniinoo Hacaaluu dhaadattee fakkeessanii bilchiginnaan jechuudha. Yookaan abbaan alangaa federaalaa itti aanaa akkasumas immoo adda Adaanechi fi itti aanaa isheedha. Isheedha as baasanii too sagaleen shaniinoo Hacaaluudhaa doorsisuudhaaf itti dhaadatanuu jedhee sagaleen isaan miidiyaa irratti fidan sunu sagaleen suni kan kooti jechuudha. Sagalee sanoo jaha duraa gaafa Taayyeen intervii guyyoo waariyoo waliin godhanu ani Taayyeedhaa bilbilee Taayyeetti dhaadadheen jira. Sagalee ani gaafa soo Taayyeetti dhaadadheen sanii isaanoo har'a deebisanii jechuudha. Oromoodha afaan wal faajjessuudhaaf Oromoodha walirra dulchisuudhaafoo sagalee kan koosanii fuudhanii too gadhiisanii jechuudha. Shanittoo Hacaaluu dhaadateedhanii garuu sagaleen suniyyuu ji'a 5 duraa gaafan biyya jiru kan Taayyeedhaa bilbilee gaafa innoo interview godhesanii jechuudha. Taayyeetti ka'anuu dhaadadheedha sagaleen suni. Yaa ilmaan Oromoo dookimentii yookaan immoo bilchiginnaan shira garagaraa yeroo ammaa xaxu jirtu kana jechuudha. Sagalee namaa ka gizee duraatoo fuudhanii too kan namni awwalaa jalqabattoo isaanoo jibbee isaanoo amma fuudhanii too as baasanii waan hin taane olola hin taane oofu jiru. Kanaaf jettanii too wanni hin jedhana isin jechuu barbaada. Sagaleen sunoo kan kooti jechuudha. Sagaleen isaanoo suuraa abaa'oo shaneedhaa ture gurbaa kana jedhanii too bukkeetti dhageessu turanii suni sagalee kan kooti. Ilmaan Oromoodha. Ka biyya keessas jirtanuu ka biyya alaas jirtanuu sagaleen suni sagalee kan kooti. Sagalee ani Taayyee Danda'aatti dhaadadheedha. Sagalee sanoo natu Taayyee Danda'aatti baatii jaha duraa Taayyeetti dhaadadhe. Isaanuu amma akka waanii shaneen itti dhaadattee fakkeessanii sagalee kan koo gaafa ani Taayyeetti dhaadadhe har'a fuudhanii too asirratti fidanii uummata keenya burjaajessuudhaaf hoggoo yaadanu nama ajaa'iba. Yaa ilmaan Oromoo dhugaan jirtu kana jechuudha.